biyya keessaa fi biyya alaateettanii karaa TV akkasumas immoo karaa YouTube fi Facebook kanoo imminni kan daawwataa jirtan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota oduu galgala kanaaf qabanneen isinitti maansara isabaatiin godina horroo guduruu wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti guyyaa har'aa ganama haleellaa humnoonni shororkeessitoota faannoo Amaaraa raawwatan lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himan manneen magaalattii keessa jiran hedduun gubachuus dubbataniiru Muhammad Fantaallee dabalata qaba. godina horroo guduruu wallaggaatti aanaan Amuruu aanaalee haleellaa humnoota shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin hedduu miidhaman keessa isii duraati. Gandoota baadiyyaa 21 aanichi qabu keessaa gandi 16 guutumaan guututti humnoota shororkeessitoota faannoo fi finxaaliyyaa Amaaraatiin qabamanii jiraachuun jiraattota obeeffachuun gabaasnee turre. Har'a ganama immoo magaalaan Agamsaa humnoota kanaan barbadooftee jirti jedhu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan ka'umsa leellichaa qindaawaa akka ta'e himan. Guyyaa kaleessa osoo waraanni mootummaa fi qaamoleen nageenyaa mootummaa magaalaa guutanii jiranii humni hin beekamne kan nuti waboodha jedhem milishoota fi namoota dhuunfaa hidhannoo qabanirraa hidhannoo hiikkataa akka ture ibsu. Kun kan raawwatamee haleellaa har'a adeemsifamu kanam akka hawaasni ofirraa hin qolanneef waan godhame ture jedhu jiraattonni. Egaa haalamne gamneeti ayyaalallattota yookaan immoo gufuu qabsoo saba Oromooti kan magaalaa sana taate. Yaa ta'uyyuu malee garuu haala sanarraa jarri kun akka seenaniin ummata piis godhanii saba biraa achi keessa jiru isaan piis godhanii isaan wara ajjeechaa yookaan immoo rukuttaa irratti gaggeessanii. Haa ta'u garuu haala sana bahuudhaaf garuu humni finxaaleeyyiin guddaan naannoo sana buufatee akka jiru beeku. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee humnoota bobbaasee heddumminaan akka qabu irra deddeebiin dubbatamaa turuunis waan yaadatamuudha. Kana dura humnoonni shororkeessitoota faannoo gandoota baadiyyaa aanicharra dabranii gara magaalaa dhufanii waan hin beekneef akkasumas ammoo magaalicha keessa humnoonni nageenyaa waan jiraniif tasuma taateen har'a raawwatame kun ni raawwatama jennee hin yaannee jedhu jiraattonni. Har'a lafa bariirra sagalee dhukaasa meeshaa gurguddaa fi iyya hawaasaa dhagahuun yoo manaa gadi bayan magaalaan guutuun ibiddaan gubachaa akka jirtu ibsa. Namni sagalee isaa fi eenyummaa isaa akka dhoksinuuf nutti himate tokko waajjiraalee mootummaa dabalatee qabeenyi bu'uuraalee misooma hawaasaa ta'an kan utuu hin gubamin hafan hin jiran jedhu maddeen keenya qaamolee mootummaa aanaa sanaa ta'an. Haleellaa shororkeessitoonni faannoo Amaaraa raawwatan kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 50 olii dabruu fi magaalattiin sadarkaa guutumaan guutuu jedhamuun manca'uusii ibsu. Guyyaa har'aa irra caalaa diteeyilii haasa'uu hin danda'u. Sababni isaa sabni keenya already dhumeeraanii hin jiru. Sabni kan lubbuun danda'u qabu baafateera lubbuu isaa baafateera jechuu hin dandeenyu. Garatti baqatuun qabu waan nuti aanaan kun guutummaa guututti humna finxaaleeyyii kanaan to'atamee waan jiruuf lubbuudhaan sabni keenya hin hafaa kan jennu hin qabnu. Lubbuu isaa miti nama keenya miti lafti isaayyuu yoo tarii lafa mana maatii keenyaa yoo barreedha sababni isaa manni gubateera qabeenyi saamameera lubbuun badeera waan tokko kanas jechuu hin dandeenyu amma nuti. Yeroo ammaa kana lubbuun jiraachuu fi dhabuu maatii isaaf yaaddoo keessa jiraachuu kan ibsu maddi keenya aanaa Amuruu magaalaa Oborrarraa dubbisne ammoo abbaan koo manguddoo umurii irraa ga'e waan ta'eef danda'illee jalaa baqachuu waan hin dandeenyeef qe'ee keessatti maal akka isarra ga'u malu tilmaameen yaadda'aa jira jedham. Haleellaan finxaaliyyii fi humnoonni shororkeessitoota faannoo Amaaraa walitti fufiinsan aanaa Amuruu keessatti raawwataa jiran kun sadarkaa mootummaa federaalaa fi Oromiyaattis iyyatamee furmaata akka dhabe gaafatamaan sodaa balaa aanaa Amuruu obbo Garbii Gammachuu kana dura OBN'tti himanii turan. Haleellaa badii lubbuu fi qabeenya hawaasarraan dhaqqabsiisaa jiru kana ilaalchisee bulchaa bulchiinsa aanaa Amuruu obbo Faantaawun bulchaaf bilbilee turre.
Oh, ano akkam nagaa jirtu? Nagaa galata Waaqayyo. Bulchaana Amuroo obbo Faantaawun Taayyeeti. Eenyudha? Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa isin bilbila aanaa keessan keessatti ajjeechaa bal'inaa raawwatanii waan jiru ibsan haa gootanii. Obbo Faantaawun dhimma aanaa Amuruu keessatti adeemaa jiru ilaalchisaniin yaada kennuuf hayyamamoo ta'uu diduun bilbila gurrarratti nu cufanii jiru. Komii fi odeeffannoon jiraattotaa kun yaaddoo nageenyaa ta'uusaa giddu galeeffachuun gaafatamaan waajjira nageenyaa aanaa Amuruu obbo Dassaalee Ayyaanaaf akkasumas gaafatamaan sodaa balaa aanaa Amuruu obbo Garbii Gammachuuf yoo bilbillu isaanis bilbila harkaa hin kaasanii. Hawaasni aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa garuu ummanni Oromoo birmannaa akka nuuf taasisu barbaanna jechuun dhaammatanii bakka itti baqannuu fi waan ittiin qolannu dhabne jechuun mootummaa komatanii jiru. Baadiyyaa fi bosonatti baqachuuf illee humnoonni kun gandoota baadiyyaa fi bosona qabatanii jiru waan ta'eef sodaa ulfaataa keessa jirra jedhanii jiru. Guutummaa guututti jala muree kan hidhame sitti immoo afaan tokkoon jechuudha. Afaan haqaan kan hidhame jala muree sitti immoo eenyu akka jiruuf eenyu akka ta'e saba keenya adda baasuun hin dandeenye. Halkan bariidhaan saba keenyatti seenanii waraana guddaatiin meeshaa gurguddaa fayyadamanii saba keenyatti dhukaasa baname kan nuti qabnu dhukaasa nu dhageessisaadha. Maatiin keenya kan humna qabu kan fiigee lagatti baqachaa jirru lagatti irraa jedhani lagichis kan eenyuti kan isaanii hin jiru. Kan qaamni mootummaas hin jiru. Waraanni kabeessa saba Oromoof hin dhaabbadha jedhee magaalaa sana seenes hin jiru. Qabni keenya dirree irratti akka haadhaaf abbaa miti dirree walakkaa irratti garuu sabni keenyi waaqa uumaansaa akka inni duukaa ta'u kan annaanii kan biraa waan jennu hin qabnu. Waa tokkoyyuu waan jennu hin qabnu. Sabni kanarra Oromoodha ofiin jedhee bakka Oromoodhaan jiru abirmatu bakka ofirraan lolaanii garuu warri nyaaqoonni kun nurraa haa dhaabbatani saba keenya irraa haa dhaabbatani. Otomaan shoodon saba keenya irraa dhowwuu hin danda'u haa dhaabbatan lola sabni keenya bakka of danda'a garuu hamma akkamitti nurraa dhaabbane. Dhimma kana ilaalchisuun deebii akka nuuf kennaniif itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaaf bilbillus bilbila nurraa hin kaasin hafanii jiru. Ajjechaa fi gooliinsi waraana mootummaatiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuu jiraattonni himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Cinniitti waraanni mootummaa dargaggoo nagaa tokko lubbuu isaa dabarseetii jira. Waraanni Biltsiginnaa kaleessa dargaggoo Misgaanaa Sabbooqaa ganda naannoo Jidduu keessatti akka ajjeese jiraattonni himaniitii jiru. Dargaggoon kun osoo magaalaa Cinnii irraa gara manaa galaa jiru bakka kolleejii teeknikaa fi Baalaataa'otti ajjeefame jedhan. Hirmaannaa wayituu siyaasaa keessaa akka hin qabnes jiraattonni himaniitii jiru. Gama biraatiin hidhaa fi dararaan humnoota mootummaatiin nurratti raawwatamaa jiru akka fi gara dhorkee jedhu jiraattonni Dirree Cinnii. Odoo biraatiin durataa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo godina Arsii Lixaa fi miseensa koree giddu galeessaa kan ta'an obbo Daraaroo Duubee bakka hojii isaaniitti humnoota mootummaatiin erga butamanii torbee tokko darbuun himame. Obbo Daraaroo Duubee guyyaa 8 waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee ganda Poostoo jedhamutti hidhamanii sangayoonaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafanii jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Obbo Daraaroo Duubee itti gaafatamaa waajjira KFO godina Arsii Lixaa yoo ta'an miseensa koree giddu galeessaa KFO keessaa nama tokko hagayya 22 bara 2022 guyyaa 8 dura humnoota mootummaatiin bakka hojii isaanii waajjira mootummaa keessaa butamuun harki isaanii fuuncaan cancalame mana hidhaa geeffamuu isaanii maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Guyyaa gaafa qabamanii sana hojii idilee isaaniitiif jecha waajjira mootummaa seenanii osoo jiranii poolisii humna addaa Oromiyaatiin to'atamuu isaanii malee badii isaan raawwatan ifaan dubbatame himatni itti dhiyaate akka hin jirres maddeen himaniiti jiru. Obbo Daraaroo guyyaa wiixataa torbee kaleessaa hidhame jechuudha. Waajjira inni hojjetu seenanii iddoo hojiitti qabanii hidhanii gaheen isaa bakka bu'aa KFO godina Arsii Lixaatii fi akkasumas koree hojii raawwachiiftuu giddu galeessaa jechuudha. Waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee ganda Abboostootti guyyaa 8 hidhamanii jiraatanis hanga ammaatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiraachuu isaanii miseensi maatii nama kanaa himee jira. Poolisiin yeroo isaan qoratutti ati deeggara waraana bilisummaa Oromooti ittiin jedhu malee wanti qabatamaan itti himatan ammallee hin mul'anne jedhu maatiin. Yeroo ammaa kana magaalaa Shaashamannee bulchiinsa naannoo buufata poolisii waajjira poolisii
Abboostoo jedhamu keessatti hidhamee jira. Mana murtiitti wanti dhiyeessan hin jiru dhimma naannoo aanaa eebanatti waraanni bilisummaa aanaa eebanatti keessatti sochii ni taasisu quba qabdaa ati dhalataa naannoo sanii himi jechuudhaan mana murtiitti dhiyeessine sodaachisaa fi doorsisaa adda addaa irra raawwataa jiran mana murtiitti dhiyeessine hanga ammaa. Waraana bilisummaa Oromooti inni nama nagaa paartiin kaasaa paartii karaa nagaatiin qabsaa'u paartii karaa nagaatiin qabsaa'u maqaa shanee itti moggaasanii ituma hidhuudhaaf ituma miidhuudhaaf yaadameeti malee. Durataa Kaafaa'oo godina Arsii Lixaa obbo Daraaroo Duubee hojii mootummaa hojjechuudhaan hawaasa isaanii nama tajaajilu ta'uun cinatti paartii seera qabeessaa fi karaa nagaa qabsaa'u Kaafaa'oof miseensa ta'uun hojjechaa jiraachuun ala siyaasa dhokataa isaan hiisisu addaatillee nama gaggeessanii miti jedhu. Maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dhimma isaanii ilaalchisuun dubbise obbo Daraaroo Duubee abbaa maatii waan ta'aniif erga isaan hidhamanii as daa'immanii fi maatiin rakkoo keessa jiraachuu kan himan maddeen sababni hidhamuu obbo Daraaroo akkuma jaame miseensa waraana bilisummaa Oromoo waan ta'eef osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaafii jedhu. Paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo dabalatee paartiileen siyaasaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf sochiirra jiran qondaalotaa fi miseensonni isaanii godinaalee adda addaatti hidhamaa jiraachuu yeroo hedduu ibsaa turanii jiru. Uummanni Oromoo kan yeroo kamuu caalaa mooraa qabsoo isaa jabeeffachuu akka qabu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa fi xiinxaltoonni siyaasaa ibsuu irratti argamu. Uummanni Oromoo itti baatee lola kaabaa kamiifuu of qopheessuu akka qabuu fi akka sabaatti ijaarsi dammaqinsiif qophaa'ummaa cimaan akka barbaachisu eeramee jira. Yaada rogeeyyii fi namoota walitti qabnee akka itti aanutti dhiyaata. Waraana kaaba Itoophiyaatti humnoonni mootummaa federaalaa fi kan Amaaraa gama tokkoon humni ittisa Tigraay gama biraatiin dhaabbachuun wal lolaa jiran rogeeyyiin Oromoo hordofaa jiran fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada barreessaa jiraniin gartuuleen siyaasaa Oromoo garaagarummaa isaan jidduu jiru dhiphisuun jabina mooraa qabsoo sabichaa irratti xiyyeeffachuu qabu jedhu. Uummanni Oromoo itti baatee lola kanaa kamuuf of qopheessuu akka qabuuf akka sabaatti ijaarsi dammaqinsi fi qophaa'ummaan cimaan akka barbaachisu eeraniitii jiru. Dhalattoonni Oromoo lola uummata Oromootiif bu'aa hin buufne irratti hirmaachuudhaan mooraa qabsoo Oromoo utubaa jechuun yaamicha taasisaniitii jiru. Xiinxallaan siyaasaa Yaayyaa Bashir yaadota walitti aansee fuula barruu yookaan feesbuuka isaa irratti barreessan akkuma kaleessa akeekni lolli kaabaa dhoheeram lolli kun akkuma jedhem Oromoo hin ilallatu garee isa kamiinuu cinaa goranii isa tokko irratti dooluun bu'aa Oromoof fidu hin qabu. Oromoon saba guddaadha. Saba itti hirkatamu malee kan walii isaa irratti amantaa dhabeem halagaa biraa caalsifatee daboo waammachuuf dirqamu miti jedha. Itti fufuun kan jedhu Yaayyaa Bashir dhaabonni qabsoo Oromoo daandii haqaa irra jiran osoo halagaa fagoo hin firoomfatin dura walii isaanii irratti abdii fi jaalala jabeeffachuu qabu. Maree fi walfalmii siyaasaa gadi fagoo wal gidduutti geggeeffachuun aadeffachuun mallattoo bilchinnaati jedha. Adeemsa mooraa qabsoo keenyaa hanqina qabu akkasiituun biltsiginnaa goobse kan jedhu namni siyaasaa Itoophiyaa kun akka jarri dhaabota Oromoo haqaa kan wareegama qaalii kafalaa asgaanii fi har'as wareegama hadhooftuu baasaa jiran tuffatanii abbaa barbaadan ajjeesanii fi hidhan onnee dabaleef jechuun ibsa. Ammas adeemsa abaaramaa kana keessaa hin baanu taanaan biltsiginnaaf umrii bittaa eebbifnee akka dabalaa fi jirru beekuu qabna kan jedhu Yaayyaan. Injifannoon Oromoo kan mirkanaa'u halagaa caalaam walii keenya irratti garaa jabaachuurraa yoo of qusanneedha jedha. Garee kamuu waliin dhaabbattee wareegama bilaashaa hin kafaliniin dhaamsa Yaayyaa Bashir ilmaan Oromootiif dhaame yoo ta'u diina waggoota 30 Oromoo qorqaa turetum amma wal lolaa jira jedhe. Qabsoon Oromoo ofirratti hirkatam sagantaa ifa ta'ee fi hooggansa of keessaa moosifate qaba kan jedhu rogeessi walaabuu Jiloo ammoo lola ollaa keetitti adeemsifamu bifa tarsiimoon gamaaggamuuf of qopheessuun barbaachisaadha jedha. Rogeessi siyaasaa Baabsaa Tuulaa ammoo yaa ijoollee Oromoo birmaddummaa biltsiginnaaf kan biyyaa waliin hin makinam. Biltsiginnaan birmaddummaa garaa isii malee birmaddummaa biyyaa hin beektum tana quba qabaadhaa jedha. Itti fufuun waa'ee birmaddummaa mootummaan dubbatu yoo ibsu Baabsaa Tuulaan birmaddummaan biyyaa cabe kan jedhamu gaafa weerartuun biyya biraa daangaa cabseem biyya kee weerareedha. Diinni alaa dhufee Itoophiyaa weeraree hin jirum biltsiginnaa fi uummata biyya Itoophiyaatu wal waraanaa jiram tana qabadhaa jechuun Oromoof dhaame. Yaa Oromoo kaadiree qe'ee keetitti si ajjeeftuuf mana hidhaa baaftee si rashantu eeguuf jettee hin salphatinim sibiila of harkaa qabdu waliin wabotti makamam waamicha rogeessa siyaasaa Baabsaa Tuulaati. Oromoon saba bal'aadhaam saba kaayyoo qabuuf galma qabsoo fi addaan baasee beekuudhaam wayyaaneen kaleessaa fi biltsiginnaan har'aas Oromoof diina malee firaamiti. Hojmanee ofii cinatti dhiisanii
dhumaatii fi dhufaatii wayyaanee ta'anii eeguun qaanyii fi saba bal'aa kana xiqqeessuudhaan qabsoo Oromoo leegaasii dhoorganii kaayyoo fi galma isaa karatti bacancarsuudhaan of taanaa ofuma ta'uu wayya kan jedhu ammoo miseensa koree giddu galeessaa koongirensii federaalaa Oromoo Lalisaa Huseeni. Asnaaqaa Hirkoo Beergan Hoolaandi kan jiraatuun barruu karaa feesbuuka isaan barreesseen OPDO kan bilisiginnaa Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiifteef aangorraa Oromoon ofii kaasee mootummaa isaaf ta'u ijaarachuudha malee Finfinnee ati marsitee osoo jirtuu alagaan kaabaa dhufeem jara buusee aangoonaaf qooda jetteem yaadda taanaan dogongortee jirtam itti yaadee jedheem. Bara 1991 haa yaadannum TPLF Finfinnee dhufnaan ammas gabrummaa biraatitu Oromoo eeggatam haqa jiroom carraa dhufetti dhimma bahuun garuu qaroominam kanuma jedham Asnaaqaa Hirkoom. Walumaa galatti Oromoon akka sabaatti itti baha lola kanaatiif of qopheessuu fi ijaarsa hunda galeessa taasisuun akkasuma garaagarummaa gartuulee jidduu jiru hir'isuun dhaamsa rogeeyyii fi xiinxaltoota siyaasaati. Oduma walqabateen qabsoon uummata Oromoo qabsoof danda'a furmaa malee qaama kam irrattuu hirkatu akka hin taane nama hubachuu akka qabu himameem. Hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee OMN'f yaada isaanii kennan uummanni Oromoo saba guddaa bira darbee kan biraafuu gaaddisa ta'uu danda'udha jedhan. Akkuma kana qabsoon uummata Oromoos qabsoo qaama biraa irratti hirkatu otoo hin taane qabsoof danda'ee jijjiirama fiduu danda'u akka ta'e hubatamuu fe'isaa jiraniiti jiram. Uummanni sadarkaa kanatti hubatee of ijaaruu tokkummaa isaa itichuu fi humna ofii isaa cimsuu akka qabu dhaamaniiti jiram. Humnoonni kaaba Itoophiyaatti wal waraanaa jiran uummata Oromoo bu'aa wayiituu kan hin finne akka ta'e eeranii inumaa galmi wal waraansa gareewwan sana aangoo dhuunfatanii uummata Oromoo cunqursanii bulchuu akka ta'e himaniiti jiram. Uummanni Oromoo wal waraansa kaaba Itoophiyaa caalaa dhimma ofii isaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu hubachiisaniiti jiram. Itti baateen waraana kaabaa hin beekamu kan jedhan hayyoonni Oromoo kunneen waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu gartuulee siyaasaa Oromoo gidduutti wal hubannaa cimsuun qabsoon Oromoo kan karaa nagaa fi kan qabsoo hidhannoo akka wal utubu taasisuun dhimma akkaan murteessaadha jedhaniiti jiram. Oduu biraatti yoo ceenu ammoo koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa lola kaaba Itoophiyaatti deemuun akkaan yaadda'u himeem. Gama biraatiin qorattoonni sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwate qoratuuf koomishinii mirga namoomaa dhaabbataa mootummoota gamtoomaniitiin muudaman waraana kaaba Itoophiyaatti marsaa lammaffaaf ka'ee muufachuu ibsanii jiru. Gabaasni bakkeewwan lamaanii akka itti aanutti dhiyaata. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa wiixata kaleessaa waaree booda baaseen waraana waliinii Itoophiyaa kaaba biyyattiitti ka'een yaadda'ee jira jedheem. Koomishinichi ibsa isaatiin namoonni naannoo waraanaa kana jiran gaddamaatii isaanii du'anii fi miidhaa waraanni dhaqqabsiise keessaa osoo hin bahin dabalataan tajaajiloota bu'uuraa osoo hin argatin yeroo haqaa fi jajjabaachuu eegaa jiranitti irra deebiin lolli kun jalqabuun na yaaddessee jira jedheem. Qaamonni hundi lola dhaabanii furmaanni naga qabeessa akka dhufuuf marii akka jalqaban waamicha kan dhiyeesse koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Uummanni naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessa jiran sodaa waraanaa guddaa keessatti argamu jedhe. Koomishinichi waraana kana dura tureen naannoo Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti namoota nagaa irratti sarbamni mirgaa fi seeraa raawwachuu yaadachiisuun qaamonni lola kana irratti hirmaatan lubbuu namoota nagaa akkasumas nageenya xiinsammuu fi qaamaa isaanii eeguun dirqama qabu jedhe. Koomishinichi waraana kana ilaalchisee naannoo Amaaraa fi Affaar akkasumas Tigraay keessatti namoota sarbamni mirga namoomaa irra gahe waliin marii bal'aa taasisee uummanni sodaa lolaa hamaa keessa jiraachuu eeruun uummanni adda durummaan kan barbaadu nagaa fi tasgabbiidha jedhe. Lammiileen walitti bu'iinsa gidduu jiraatan akkasumas dureewwan hawaasaa fi dubartoonni haqaan gara mariitti akka seenan osoo godhamee nagaa fi araarri ni bu'a jedhanii akka amananis koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibseetii jira. Koomishinichi waamicha jaarmiyaalee siviiliim, dhaabbilee miidiyaam, hooggantoota hawaasaa fi abbootii amantiim, hawaasa idil addunyaam, dhaabbata mootummoota gamtoomaniim, gamtaa Afrikaaf jaarmiyaalee naannoo gaanfaa Afrikaam walitti bu'iinsi akka dhaabbatuuf yaalii taasisaa turan akka cimsan gaafate. Oduma walqabateen qorattoonni sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwate qoratuuf koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin muudaman waraana kaaba Itoophiyaa marsaa lammaffaaf ka'ee muufachuu ibsaniitii jiru. Koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qorattoonni dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa qoratan waraana irra deebiin humnoonni mootummaa federaalaa fi humnoonni Amaaraa waliin ta'uun humnoota Tigraay waliin wal waraanaa jiranitti akkaan gaddoo ibse. Lolli akkanaa lammiilee nagaa naannicha keessa jiran rakkoo hammaataaf saaxila kan jedhan qorattoonni sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti dhaqqabe qoratuuf muudaman kun haleellaa magaalaa Maqalee keessatti raawwateef kan naannoo Amaaraa Qobboo keessatti lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatee yaaddoynee jirra jedhan. Qaamoleen waraana irra jiran dhukaasa dhaabuun adeemsa mariitti akka deebi'an kan gaafate gareen kun gamalachuun deeggarsi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee gargaarsaa
isaatiin taasifamaa jiru akka uummata dhaqqabuun haala mijeessuu qabu jechuun gaafataniitii jiru. Oduu keenya xumuraatiin sagantaan nyaata addunyaa dooniin qamadii gargaarsa namoomaa lammiilee Itoophiyaatti beelaan dhaqqabuuf Yuukireen irraa fe'ee ka'ee buufata doonii Jibuutii gahuu beeksise. Dooniin kun erga waraanni eegale yeroo jalqabaa buufata Yuukireen irraa midhaan kan fe'ate tahuu fi kan fe'ame qamadii toonii 23 akka ta'etu ibsame. Itoophiyaatti waliigalaan namoonni miiliyoona 20tti siqan gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Somaaliyaa gogiinsa yeroo dheeraaf kan saaxilaman yoo ta'u gogiinsi bara kanaa waggaa 40 keessatti isa guddaadha jedhame. Midhaan amma fe'ame kun fedhii jiru waliin wal biratti yoo ilaalame baay'ee xiqqaadhas jedhamaati jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa harka walakkaa qamadii deeggarsaaf oolu kan bitu Yuukireen irraati. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf qabanne kana fakkaataa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufuu gama qiyyaan turtii gaarii.